Hagayya 5,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Alamaayooti. Bara kana keessa Itoophiyaatti hidhaa fi ajjechaan garmalee raawwatamu komishinichi ibse. Walitti bu'iinsaawwan humnoota mootummaa fi qaamolee hidhattoota gidduutti naannolee garaagaraa keessatti itti fufaniin bara kana keessa lammiilee nagaan ajjeefamuu komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa beeksise. Komishinichi haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasa waggaa waxabajjii akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2016 haga waxabajjii 2017 akka lakkoofsa biyya kanaatti baaseera. Akka komishinichi ibsetti mirgi lubbuun jiraachuu, mirgi bilisummaa, qabiinsi mirgoota namoomaa namoota hidhaarra jiran dabalatee haalli mirgoonni siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti argaman daran nama yaaddessaa jedhe. Daayirektarri olaanaan komishinichaa obbo Biraanuu Adeelloo ibsa sabaa himaaleef kennaniin walitti bu'iinsi amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru lubbuu lammiilee nagaa keessumaa dubartoota, daa'immanii fi maanguddoonni baay'een bakka itti ajjeefamanidha jechuun ibsaniiru. Akka fakkeenyaattis naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnootni mootummaa fi hidhattoota faannoo akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen lubbuun lammiilee nagaa darbuu komishinichi himeera. Dabalataanis giddugaleessa Itoophiyaa, kibba Itoophiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa keessatti sababa walitti bu'iinsaa fi rakkoolee nageenyaan qaamoleen mootummaa, hidhattoonni gareen kan gurmaa'an akkasumas qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamneen lubbuu fi qaama namaarratti haleellaan raawwatamuu isaa ibseera. Komishinichi hordoffii waajjiraalee poolisii, manneen sirreessaa fi iddoowwan tursiisaa hidhamtoota garaagaraa irratti taasiseen waajjiraalee poolisii fi manneen sirreessaa naannolee garaagaraa keessaa qabiinsi mirgoota namoomaa shakkamtoota irratti fooyya'insaawwan muraasni mul'achuu beekseera. Haala naannoo Tigraay ilaalchisees qaamoleen waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessan ibsaawwan gaarii hin taane baasuurraa akka of qusatanii fi akkaataa nageenyaa fi haala mirga namoomaa naannichaa keessatti mirkaneessuun akka danda'u waamicha dhiyeesseera. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota hojjetaa kabachiisaa dambiiwwan magaalichaa reebaniiru jedhe to'achuu beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota yakka miseensa nagaa kabachiistota magaalittii reebuun shakkaman to'annoo jala oolchee qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuu ibse. Namoota yakka irratti hirmaataniiru jedhe 9 to'annoo jala oolchee qorannoo irratti gaggeessaa jiraachuu ibseera. Namootni kunis miseensota abbaa taayitaa kabachiisaa dambii magaalaa Finfinnee irra yakka reebichaa raawwachuun kan shakkamanii to'ataman ta'us ibse. Komishiniin poolisii Finfinnee qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo shakkamtoonni kun yakka kana hagayya bultii 2 bara 2025 kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 13 bakka addaa warshaa Daawit Jamoo jedhamutti akka reebicha gaggeessan ibseera. Poolisiin Finfinnee haala yakka kana yoo ibsu Maatusaalaa Moodiree fi Abbush Shuggutee miseensonni abbaa taayitaa kabachiisaa dambii magaalaa Finfinnee wayita daldala daandii irraa to'achuuf tarkaanfii fudhatan shakkamtoonni kun gurmaa'uun miseensota kabachiistota dambii kana dhagaa fi dhiitichoodhaan dha'uun yakka kana raawwataniiru jedhe. Shakkamtoonni kun yakka kana raawwatanii dhokachuuf yaalanis hordoffii poolisiin taasiseen to'annoo jala ooluu fi qorannoo dabalataa irratti gaggeeffamaa akka jiru. Darbees namoota yakka kana keessaa harka qaban kaan kan to'annoo jala hin oolles to'achuuf hordoffiin akka itti fufee jiru poolisiin Finfinnee beekseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bara kana galii doolaara biiliyoona 7 fi kitila 600 argachuu ibse. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bara baajataa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galii doolaara biiliyoona 7 qabxii 6 argachuusaa beekseera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa raawwii karoora bara 2017 ilaalchisee har'a sabaa himaaleef ibsa kenneera. Hojii raawwachiisaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw akka ibsanitti bara baajataa kanatti damee geejjiba qilleensaatiin qormaatileen hedduun turanis daandiin qilleensichaa bu'aa hedduu argateera. Keessumaa lolli ba'aa giddugaleessaatti mudate waraanni Sudaan lola Raashaa fi Yukureen daandii qilleensa Itoophiyaa irratti dhiibbaa olaanaa irraan ga'uusaa himaniiru. Daandiin qilleensichaa bara baajetichaatti raawwii hojii gaarii qaban kan jedhan obbo Masfin buufataalee haaraa 6 banuudhaan lakkoofsa bakkeewwan ga'umsa idil-addunyaa guddisuu danda'eera jedhan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa kanatti imaltoota idil-addunyaa kitila 15 fi 1700 kan biyya keessaa immoo kitila 3,900 waliigalatti imaltoota kitila 19 imalchiisuun dhaga'ameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa bu'aa kana kan bara darbeen yoo tilmaamu kan baranaa dhibbeentaa 9 caalmaa akka qabu obbo Masfin Xaasaw ibsaniiru. Oduu keenya ittaanuun seenetaarotni Ameerikaa 3 biyya isaanii mootummaa Eertiraa irratti akka tarkaanfii fudhattuuf gaafatan.
Miseensotni mana maree Ameerikaa sadii Eertiraan bara dheeraa lammii ishee irratti dhiitiinsa mirga namaa hamaa geessisaa jirti jechuun wixinee seeraa adabbii irratti qopheessaniiru. Seeniitaaronni sadan waloon yakki mootummaa Isaayyaas Afwerqi raawwataa jiru Ameerikaa biratti beekamtii argatee tarkaanfiin akka irratti fudhatamuuf wixinee seeraa qopheessanii seeratti dhiyeessaniiru. Yakka mootummaan Eertiraa raawwataa jiru jedhame keessaa lammii isaarra sarbama mirga namaa akka malee fokkisaa raawwataa, bilisummaa amantii dhorkeeraa, nama ukkaamsee gara dabarsaa, olaantummaan seeraa hin jiru, ajaja mana murtii malee nama qabee bakka hin beekamne dhoksaan akkasumas ho'aatti baroota dheeraafidha. Humnaan waraana dhuma hin qabnetti nama galchaa kan jiruu fi kan biroo irratti dhiyaateera. Seneetar Durbin Seentar Koonsii fi Seneetar Iskaayif waliin ta'anii wixinee seeraa fuula shan qabu qopheessan keessatti mootummaan Eertiraa yakkoota dalagaa jiraachuun Ameerikaa biratti beekamee bulchiinsi Tiraamp tarkaanfii akka irratti fudhatuuf gaafataniiru. Wixinee seeraa dhiyaate sun yoo ragge Eertiraa keessatti uummatni carraa dimokiraasii argachuu qabaata. Ogeessota mootummoota gamtoomanii yakka jedhame sana akka qorataniif biyyattiin ni eeyyamti. Namoota seeraan ala badii malee hidhaman hundi akka hiikaman taasisa. Kabajni mirga namaa, bilisummaa fi heerri akka jiraatu taasisa jedhameetu yaadame. Kanarratti waan gama Asmaraatiin jedhame ammaaf hin dhaga'amne. Torbee darbe keessa pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp hariiroo fokkisaa Waashingiteenii fi Asmaraan qabaachaa turte dhiisanii waliin hojjechuu akka fedhan xalayaatiin beeksisanii ture. Pirezidaantiin Isaayyaas karaa dubbii himaa isaaniitiin yaadichatti akka gammadan ibsachuun isaanii numa yaadatama. Gaaffii adabbii amma mana maree Ameerikaa keessatti ka'e kun hariiroo fooyyeffachuu yaadame kana akkam akka taasisuuf jiru bulleema kan ilaalamu ta'a. Oduu keenya xumuraatiin dhukkubni garba Hindii irraa ka'ee gara biyyoota 119tti babal'ateera jedha dhaabbatni fayyaa. Dhukkubni lubbuu namoota biiliyoona 5 fi kitila 600 sodaa keessa galcheeru tokkotu akka malee babal'ataa jira jechuun dhaabbatni fayyaa addunyaa akeekkachiiseera. Dhukkubni sun amma Chaayinaa keessatti namoota 7,000 irratti argameera. Dhibeen sun akka qufaa kan nama qufaasisu yoggaa ta'u kan inni nama qabatu erga bookeen busaa nama waraantee boodadha. Chaayinaan dhibee sanaatiin Chikungunya jettee kan waamtu yoggaa ta'u achitti agasmara kan beekamtu hin turre. Amma garuu gama kibba biyyattii kan jiru naannoo magaalaa Guangdong jedhamutti babal'ataa jiraachuu komishiniin fayyaa biyyattii beekseera. Haga yoonaatti dhibeen sun biyyoota 110 keessatti argamuusaa mirkanaa'eera. Biyyoota 119 keessatti sodaa lubbuu namaa ta'a akka jiru dhaabbata fayyaa addunyaa wabeeffachuun Global Times gabaaseera. Ka'umsi isaa garba Hindii irraa ta'uun gara ardii Awurooppaa, Eeshiyaa addatti Chaayinaa fi Hindii dabalatee babal'ataa jira. Afrikaa keessas seeneera jedhameera. Dhaabbatni fayyaa addunyaa falli jiru bookee busaa balleessuu akka ta'e eeree jijjiirama haala qilleensaa addunyaatu kana hundaa baatee deemaa jedheera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.